Living sene kan jadi itu. Bukan nggak living, mata kau darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andan desi kafa Allah dan share goda dunia mila to konna baga fajidan nusin. Bamikina to kono bamarraja. Ragada wajine sinin janna katib. Gaafa nuti share godhaa sinin jennu ragaadhaa wajjin malee sobaan cal jennee share sinin gochisiif nunu baay'ee isin itti aaranii jiru Dr. Abduseen wayyoo baay'ee Abdusee ammaan gaafan fooqii kanarra taa'e akkanatti yaa doktora keenya hazii hattoon akkanatti isin argisiisu silkiin asii utaalee jennaan hunda kee jechuudha warra feesbuukii kana jala jirtu taraatti si bichisiisa naal shak in bittu taanaan fooqii kanarraa telefoonni bicuusii kufnaa jechuudha ashaadaadhu amma wanti isin argisiisu shamarran habashaa kammas kan Oromoo adda baaftanii natti himtu akkaataa deemsa jiraatiin natti himtudha amma ilaala dhugaan isiniin jedha shamarran anas taa'ee jechuudha deemsa habashaa akka habashaan kan keenyatti deemtu Oromoon keenya akkasiin itti deemtu masroonni akkasiin itti seentu yeroo isin argisiisu baay'ee nama aarsa jechuudha maaliif deemsi Oromoon yookiin ijoolleen biyya keenya habashaa walumaa galatti itti deemtu akkana itti la garuu masrii ala laaltu jechuudha deemsa ajaa'ibaa wayi deemti wayi baay'ee waa danuudhaan miidhamne deemsi nurraan bareedu ay uffannaan naan tolu nyaannaan naan sifaahu warri of hin hooqin jettan otuu yeroo kana intiniin inni of ittiin soqanu wayii jiraate rabbi sina soqu silaayu soqamaa mala ijoolleen an amma isin lafa kanarraa dhumtanu taara galfadheen jiraadhu an wallaahi habashaadhaa lafarra jirtu yoomuu gammachuun qabu otuu isin lafa kanarra jirtanu biyyi kan keenya Itoophiyaan bilisoomuu hin dandeessu akkamitti otuu isin jirtanu Itoophiyaan bilisoomti mee isinoo dhumaan jirtanu nurraa dhuma hundi keessanuu gennoonni keenyas dhiirri keenyas dhuma lafaa kan biraa uummanne jiraanna nuti nuun taane isin wallaahi isin fixnee lafarraa kan biraa uummanna nuti ummata Itoophiyaati nu Itoophiyaa agaree Itoophiyaa eenyaa baanchin nukraa namni na wajjiniin Itoophiyummaa faarsuu barbaaddu yoo jiraatte aaddii koo jala taa'i angaruu ummata akka keessaniitii wajjiniin jiraachuu waan hin dadhabeef lafarraa isin fixnee kan biraa uumna yoo barbaachisaa ta'e jechuudha amma yaadni Dr. Abduseen har'a baay'ee bareedaa jiru natti fakkaata bataam amroobbinyaan migar midagagar dammoo mataan kun naqamee noormaalii ajaa'ibaatti jechuudha akka gaafa sooma keessaa sanatti ofirraa mushulluq godhamee gaafa dhufamu booda yaa salaam buskutii qulqulluudha jechuudha dhugaan isiniin jedha kanaafuu shamarran tokkos eegee fardaa keewwachuurraa akkuma Dr. Abdusee kana isuma noormaalii sadaa godhaa ofitti kaadhaatii paawudarii isin dibatinaa jarri shamarranis dhiirri tokkos paawudarii hin dibatinaa dhugaan isiniin jedha akkuma Dr. Abdusee kana baazileenii illee hin dibatu Dr. Abduseen maaliif gaafa biyya gale inni ammas itti paawudarii baree inni vaazileenii baree waa meeqa bare kun harreedhuma gangalatte fakkaata waan ta'eef akka Dr. Abdusee kana banormaal yoo ummanni tokko maafishii fuudhatoo laxxafee cicis godha jechuudha bareeduu diqni shullaa nama 5,000 na jala jira namni 5,000 kun sheeriin godhu taanaan waan inni isin godhu annatu isin beeka hunda kee undan si bita se fudheen sarboo koo holixa barbaacha keetu nani anaananiina otuun jooruu roobee eessattaan argaa si dhabee otuun jooruu roobee eessattaan goraa si dhabee shaggee durbaa bareeddu meerri shamarran kan keenyan argisiisa ijoollee akka jarritti deeman ere bannaataachuu shamarran kan keenya deemsa baraame akkaataa waan maal jedheen itti ijoollee keenya ere bannaataachuu
deemsa warri masrii kana keessa jirtanus warri biyya biraa jirtanus deemsa bara shamarran kan keenya deemsa bara surree qaaraa kana jechuudha isina qarraru qaaraa hudduu akkaataa kan biyyatti takka dawrii qamisii gurdiidhaan maal jedhama maqaan isaa kardi reedmeerii moo maal jedhanu keewwatti reedmeeriin isina qabu asitti jechuudha na masrii kana keessa jechuudha ijoollee baay'een na dhiba deemsa of rakkisu ila na alshakshak kullukum deemsan beeytanu surree jiinsii keewwattanii yoo deemtan isinirraan bareedu kufuudhaaf kaatu ummata rabbiin hudduu keessa sagal maleekaan hudduu keessa dhiite jechuudha masrii kan kukkufuu kaakaleedhaa surreen hudduu qabe yennaan deddeemtu shamarran keenya surree keewwattaniitti rakkatinaa waan hin beeynetti dhumaa malesin surree hudduutti of danqartanii caammaa gurguddaa waayisa taakkoo maqaan isaa maanni bannaate caammaa taakkoo inni jedhan oromiffaan caammaa isa fooqii tokko wantini achirraa akkana jedhaa deemte jechuudha midhaayineeti naachuu bafaxaar yoomuu abarti ijoollee kana ummatumti habashaan kun naan taaniyaan lafaan ummata Itoophiyaa kan jedhamtu lafaan an ummata Itoophiyaa waan hin ta'eef ummata kan koo lafaan ummadhaa narraa taganxaluu kafallagaachuun narraa citaa qobaatti sinii wajjin jiraachuu dadhabeeraan narraa ganaxalamaan jedhe siniin jedhe ummanni na daawwataa jirtan kun taganxaluu kanya anfalligaachuun anqasil 39 ተጠቅማችሁ ሁጡ ummata surree jiinsii ofitti danqare jechuudha karaarra shuk jedhe deemsisaa dhaqaa dhaqeennu qaanfachiisu yookiin caammaa taakkoon keewwatinaa kan biyyatti koongoodhaan deemtanii bartan asittis rakkisa kuftanii nu salphiftu maal yaa jamma maaliif surree jiinsii caammaa isa fooqii maqaan isaa oromiffaan hoon beekuan caammaa isa ol koomee qabu tokkotti irra rakkatti yoo asirra jirti akkasiin itti deddeemtu ijoolleen kan keenya diqilishiin ullaan jechuudha kan deemsan beekni qamisiitti rarraaftee na salphifti salphadhuma libbooti min aynati paawudaraa munaachuu bafaxaarii isa ammoo paawudarii ofitti hin dibinaa tokkoon keessa narraan booda dhiirris paawudarii hin dibatinaa shamarranis paawudarii ofitti hin dibinaa dhumaati ummata paawudarii yaa abeet amma hareeda kana dhaqee ofirraa muruudha jechuudhaan migarmi kun min aynati hubatnu hareenni kun abduseerraa hin bareeda jenna namni baay'een abduseen hareedan qabu minaamin jedhee kan haasa'u jira kun shanee tarka keessaa qaban jedhaan gedee tokko wallahi akkamittis nama haddii kana hareenni irraa qaniitti dhaqamee qannafamu ila abduseen hareedan qabu akkoo isaatti bahe maalu jettanii maqaa nama balleessitu Facebook irratti amma isinii wajjin hin lakkaa'ame ummata miiliyoona 100 jedhame Itoophiyaa jedhame hin lakkaa'amaan isinii wajjin እኔ ከናንተ ጋር ኢትዮጵያ መሆን ደብሮኛል ተገንጠሉ ከኛ ረቢ ሲነገነጠሉ ማለት ገነጠለማ ኡመተ ሱሬኬ ወጁም በይ ኡመተ ጫማ ታኮ ረያበቴ ጌዘራ አንዴሞ ብቻ አስ ንብረጉት ብየከን ኤሳዩ ዱጋን ሲን እንጀዳ ኡመቱም ብየት ጀቹዳ ወዩ ያ ኢጆሌ ወላሂ አነመ ተኮ አዲ ጀላም ባሱን ነመ አረብሱ ዩ አዲ ጀላም ባሱ ሳይ ቦታ ከያምቲ ወሬ አብዱ ሲማፋ አዲ ከየ ጀላና ባፍቴ ጀተኑ ሲፈረስቲ ጎዳ ማሊ ቤቱ አካ ኢኒ ፖስቲናን ጎዱስ እንደፌሲን ቀቀቡት ሆአ ትኩስ እንደወረደ ማሊፊ ዋን ሆአ አካ ሲን ቀቀቡን በርባዳን አካኒ ቀበናን ሲንጀላ እንድንሄዱ ከቀዘቀዘ በኋላ እንድደርሳቸው አልፈልግም ስለዚህ ሴፈርስት አርጉና ፎሎ አርጉና በቃ አድ ብቻ መጠየቅ ምናምን ዮሲን ጊዜ ሁንደ ዋኒን ገዲሱ ላይክ ጎተን ተከቱ ሲንቀቀባ ዱጋለ ሲንጀል ኦቱ ላይኪን ጎዲነቱ ኮሜንቲ ሼሪንግ ጎዲን ፖስቲን አብዱ ሴን ጎድ ነቀቀቡ ዲያኒ ኮመቹን አደመለ ከነስ ያኔ ተከከዛ ቀበንጀራ ወረከት ቆመት አሳቢት ከና አማዋይ ሪፌንስ ከና ሪፌንስ ኩን አመደቀመ ኖርማሊ ሙረሙዴ ማራ ይመቻቹአል ቺኮቼ እንዴት ነው ሀሬነ ከዳ ወለጥ ቀበመ ሪፌንስ ሙሉ ኖርማሊ ሙረሙዴ ማራ ዮሲኒተ ይማ ሞ አከርጋሲት ፈረዘመ ሞ ጸዳ ሀጀደም አብዱሴኮ ስለሲት ሜራ ናፎደዶ በደሲን ጀዴራ amma yaada ijoollee irraa fuuna jechuudha ummata surre warabbal kaaba'an gaafan biyya galee jechuudha tokkoon kee surree samma biyya arabaatti keewwattee wajjin rakkattu ganda keessan ittiin deema jennaan
ila alangaan hidudduu kan kee irratti babbaasan shamarranis wanda boo kan kee uffadhu biyya ormaattis taatu mantite surreetti ijoollee dhabe bara erga silaa karaa kana irra yaa jira ummanni kan keenya caammaa taakkootti dara rakkate ilaalaa kuno shaarbii adiidhaan argaa jirtu ilaalaa meerre ol darbite moo eessa kunnoodha ilaa tokkokkii biraan akkasiin itti deemtu ilaalaa rabbi ilaa qabisii diimtuun ilaa lafarra dee a'uudhu billee ila kun amma kan keenya moo kan jara immiyyeetam kan jara immiyyee minilikii yoo akkaataan deemti fi akkanna sukkaarri natti quufi maala ijoolleen keenya kan meemoo kan masree akka jarri itti deeman sun argiti ilaa kunis ilaalaa jarri gurguddaan kunis kan keenyu malaa kunoo nama lamaan ilaa tokko shuraaba diimtuu tokko intiniidhaan ol ba'aa jirti ilaalaa akka jarri itti deeman manguddoonni ol ba'aa jiru ilaalaa masrii immoo akkasiin itti deemtu sat abeet ila qur akka quruphee reefumaan tini qoyyaa sinin argisiisaadha waan danuu argitu akkaataa deemsaa isin barsiisaadha shamarran keenya akaid min aynat indoone deemsi maal akkamii akka ta'e evaantii ergachuu dandeessu evaantii likaachuu maawraatti chilaallachuu akaid limadu chiikochee deemsa baraa caammaa taakkootti rakkattanii nu cinqinaa isin ataaka'u rabbiin dhumaa malee isin ummata caammaa taakkootti ol ba'ee nu rakkisu kaayiroo keessattis eessattis min aynat hunda keessan gaafan biyya galanatu likkii isin galcha warra shamarranii amma surree jiinsii kana birrii 70 naqxanii bittanii wayne inna min aynat naajoo bofaxaari anatu likkii isin galcha ture maalin godhagaan abdiyyee san daaboo paawudarii dibata jechuudha geegaaf tokkoon paawudarii dibate achumaan akka tuunni irraan qooriin suuraa ka'e poostii godhani wayne yaa rabbi ati na ummanni akka shamarraniitti paawudarii fayin intini jedhee mee akka abdusee kanatti maalii paawudarii dibachuun dhiiftan warri dhiiraa shamarranitti bareeddanii foon qabsiisuuf immoo maalii paawudarii dibatanii suuraa poostii goon igar maalikoo wayne bannaati steepaa ajaa'ibadha ila ummata keenya rabbi akkasiin itti deemtu bannaati wayyoo abdusee sheer godhi vaayintii godhi nama danuu hin barbaadaan ammas waan ajaa'ibaa tokkoon isinitti hima utuu isin sheer gootanii oduu ajaa'ibaa danuun isinitti hima jechuudha oduu cima maal inni waan ajaa'ibaan dubbise akka doktora tokkootti qoradhee sirra gahee isin dhageessituufan ture garuu sheer gochuu diddani waan nama aarsu otuu garuu sheer gootanii dubbii kana narraa dhageessanii torbii tokkoof utuu waan nyaati yoo jiraattan hin beelaatan hin dheebattanu kun qallaba isinii ta'a keessattuu warri dhiiraa akkasin of eeggannoo cimaa gootanuuf dhaamsa cimaa isinii dhaamuufan sheer godhe maal inni sheetanii waa'ee durbummaarraa isinii dubbachuu barbaade wayyoo namni kana dhaggeeffanne mee eenyunni shamarranis dhaggeeffachuu feeti barumsa cimaadha dhiirrinis maal inni waa'ee durbummaa kanarraa maali durbummaan kan jedhu dubbii cimaa waan koomidiidhas wantichi mee sheer godhi cal jedhi nama 600 galchi wallaahi dubbiin kun dubbii jabsaafuu miti wayyoo tadaffarni ijoolleen dhiiraa ulee qabadhaati gaalan waan kana isiniif himu ulee qabattanii hiriira ba'uu qabdu gawaahii ijoolleen amma dubbiin an qoradhee irra ga'e kun waa'ee durbummaa irratti wayyoo mee dhiirri na duuka hiriira ba'u as keessaa waa'ee durbummaa irratti numa salphanne numa wayyoo amma yoonaa sheeriin goone ijoolleen keenya sheeriin gootanuu rakkini keessan oduu namni ho'aa jechuu danda'u warra dee an akka inni bu'een otuu inni qabbanaan isiniin ga'uudhe sheer godhaa isiniin jedhan gootan mindinoo xiqimaachuu yoo sheeriin gootanii waliin bashannansiifne erebannaataa obboleewwan keessan mana distii miicaa jirtu affeerii dhufanii bashannanan barumsa kanaa baratanu an barumsa koo isinirraa qusachuu dhiisee jechuudha
akka doktor Abdusee tokko isinirraa barachuun na gammachiisa kanee tamaaru taxaqamuበት uqatee mooltoo yafassasee no jedhan narraa guutee gannamaara nama biraatiif dabarsa walaffeeraatiif baanti sheer waliif godhaa jennaan caljettan ijabantanii kana TV na laaltu sen wayyoo teestaadhaan jechuudhaan hunda keessan wallahi waa idurbummaa sanitti muufan maal ta'e jettanii cinqamuun keessan hin oolu garuu sheeratu gootanii waa idurbummaa kana gadi fageenyaan durbummaan maal akka ta'e waan cimaa እኔ ዱርዬ አይደለሁም አብዲሻ በእናትህ ዱርዬ ዶክተር አብዱሴ በእናትህ አሁን ሄዶ ጸጉሮን ኖርማል ሊቆረጥ ነው ዱርዬ አትበሉ እንደ ዶክተር አብዱሴ አሁን ምስኪን ሰው አለ እኔ እኮ መሬት ነኝ በፈጣሪ ይሰማኛል በእናትህ ኢሳ ነመ ከሰት ዱርዬ ናን ጀቹ ነመ ይበለ ማሸንተሚ ፈጣሪ ወይ ኡመኒ ኩነ ደጋን ጅሩ ዋይ ዱርቡማን ቀበድ ኢትኒ መጀናን ደጋን ፈጣሪ ወይ እኔ እኮ አልሰማሉኝ እሺ ምን ላድርግ እኔ ስለ ድንግል ላወራ ነበር ግን አልሰማ ሼር እናድርግ ማሉ ፈጣሪ ወይ ህዝቦቹ አልሰማሉ አሁን 266 ሰው ብቻ ነው የሚከታተለኝ ግን እኔ 500 ሰው ነበር የምፈልገው እኔ ስለ ድንግል ላወራ ነው ሼር አድርጉ አሁን እናንተ ሼር ብታረጉ ምን ነመብራ ዱፈ እቲን ቡሃራ ማለት nama bira dhufe doktor Abdusirra barumsa argata sawabat argata dhiirri shawwadamaa jiru baay'een akka inni shawwadamne isiniif hin jedhe iji liif laayinen atrabbishun bannaataacho awliyaadin falligee shiro bakka anarkaa bade kaasaan akkamitti naasa rabbi anarraa kaas aasaa kan kote mufa እሺ ውስጥ ግቡ ሁለታችሁ ማለት አደራሼር ጎዳ ሱካሪ ኮነቲ ከው ቢዮስን ይበሰ አሁን ማለት ነው እኔ በጣም ተናድጃለሁ አብዲ ሙክታር ዱርዬ ብሎኛል ኢሳ ካይሮ ከሰታ ከስናን ጀቹንሳ ዲፍረት ነው ንቀት ነው እንዴት ነው ዶክተር አብዱልሲን ዱርዬ የምትለው ሼር አርግስቲ አብዲ ብዙ ሰው አንተ ስራ አለ ይምጡ ፈታ ጀደ ነው አበሸነነ ነው ማይኒ واحد ربما سني دبچو فنن توري مال goda sin sharing gota no jabada share goda ya dira way ወንዶች እናንተ ጉርበዮቼ ወይ ሼር አርጉ ዱጋን ስኒን ጀዳ ሼር ጎዳን ስኒን ጀደ በር ወዮ ድርቡማ ማልተ ጀዳ ጅርቱ አማ ጆለም ባየን ድርቡማ ጋን ጀዱ ኩን ማል ዶክተር አብዱሴን አከመቲ ጢንጠለኒ ወጋሜ ዋሂ ድርቡማ ከነራ ቆረተኒ ፉደተኒ ዱፈን ጀተኒ ደገፈቹ ደንዴሱ ዮስን ሼር ጎተኒ ነም ዲበሸን ገልቺ ተመለ ከመቲን ደበርሰሪያን በሩምሳ ከነ ነም ባየዳ ቆዱን ቀባ ittafayyedaman obboleewwan kan ko miskiinonni keessattuu shamarran akka of eeggannoo cimaa godhan waa'ee durbummaa kana irratti xiinxala gadi fagoo xiinxalanii doktor Abduseen fudhatanii dhufan isin duuriyyee naan jettanii hamilee na cabsiti hinyaa dhunnugu halkan jedhan xiinxalaa bulaa waa'ee durbummaa kan akkamittiin ummata kana waa'ee durbummaatiin sammuunsaa sakaalamee jiru gabrummaa durbummaa jalaa baasedhe ammasin akkanatti doktor Abdusee wajjin Itoophiyaa jedhamtanii lakkaamtu jaalataa sabaa bulook laa dargina huxa kazi ددب أنا عشان كليتنا لو دوم نتنرجن عشان كليتي صار ربع قدي باسو نتنرجن بلوك نسقودا يا من الشرريت يا من التوك توك الله يلعنكم يا ابن الشرريت ليش تجيب أنت عشان كليت مشكلة كبيرة والله عربي عربي والله عربي مشكلة أنت ليش تجيب يا عمل شر في أنك وين مال النيو جتن واحد دربمات سني دي بيافن انتوري نما دبل ما ان كان نصارى مو نمني او متواور واي الله نمني واحد دربما واهي مالي مال جد اسن ميكا يشا مرن تو كور افيرا مي بريدو جما دوكوتي تسات اني ابي فرنجي كنسنا لا ربي اكد بريد ويو يا مشاسا كما تقول دي ماجري الو Hello Chikoche. وين يبدسي سجلي ما في والله أنا بزعل يا عمو أنت صوتك سجل وين وتاج أما وانتن أسنرتني
Kanaan dura biyyatti durbummaa argattanii beeyta yoo jiraattan barreessaa lakkoofsa tokko sinin affeera. Soba tokko malee Dooktor Abdusii waa'ee kanaa qoratanii irra gahanii jiru waan ta'eef namni argannee irra jettan barreessaa. Abdii bannaati ati rabbi sheenyinii lijoochin laastamreeffadhu. Abdii muktaar narraa baasaa yoo dandeessan ijoollee koo barsiifachuun mana koo. Naaf naaf moo maal jedha maqaan kee? Namni هلا دكتور عبدوده أهلا وسهلا يا أكمل جا ما تلفون كي قرنا دوسا جرا بكا كوي كيسا جرا مو ما سجلت جرا أما سراتي أسمع كنا فكاتا واي دربما رادو بچو فنكارا سيفتا أما متوادا يوم متواداتي سنكيسو ميسو غافي غافتم تدي بيفتا أي سلاتي يعني نمني تقوان دربما يقوان دبرتيو هاسا يفولو أرجتا كومنتي دير أرجتا خنا مو مالي فاسو تجربة وانا ما دبرتي ردو أوكي غافي باية ما غافتة جرا بتام كبار سونش سينجر أنيرو دكتور أبدوسين دكتورة تسيك أنيا كانت واقعة باية نسونا دكتور أبدوسين وانت سان كانت جرا بروم سوتش ما ركون دربما جتون مي أتي غافي تغافة دربما جتون مال جت دي بيفتامي دربما جتون ما إني خسي قافة دنا ديبسا خنا سي ديبسا Deebis ka durbummaa jechuu kana naaf deebisi siifin deebisa waan hin barsiisu jedhaaru. Barumsa baay'ee cimaadha jechuudha gadi fagootiin kana gadi fagoodhaan waan dhufeef sheer godhu. Mee irraa dubbadhu durbummaa jechuun maa inni? kabaja dubartii takkaati beekte kanaafi durbummaa jechuun durbummaa kabaja dubartii tokkooti suni namni marti dubartiin yaada afaaniin jedhan malee tokko ni qaba tokko hin qabu nama tokko laalanii xannacha tokkochatu foon muraa jeessaa jedhan nama tokko laalanii nama hedduu dubartii hunda kabiyya arabaa jiruu fi kabiyya keessa jirullee walumaa gala qabanii durba arrabsuun gaarii hin ta'a. Amma nuti waa dhaggeeffadhu amma waa'ee qabaachuuf hin qabnu bira hin geenye bara. Amma ko'an gaafii cimaa si gaafachuuf hin deema erga waa'ee durbummaa kana dubbatamnaan akka tokko sirra roobmisiise nuti durbummaa jechuun maal akka ta'e barsiisuudhaaf dhufne malee qabdanii hin qabdanuu jennee gaafii isin gaafachuuf miti. Ati amma durbummaa kana argitee beektamoo argitee hin beektu akkamitti durbummaa jechuu kana bartee akka otuu akka kootiitti qorattu doktora taasisa. jechuun haasaa keetirraayi malee kaasanii ani kee kanaaf hedduu waan kana haasa'inaa faayidaan qabu namni waan kana. Amma namni waa'ee kanaa shamarran hin affeera sayidiin affeera. Barumsa doktor Abdusee waa'ee kanaa irratti qabatanii dhufan namni miqaawwame isa kaal bata. Hello Dr. Abdusee. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Said. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Aboo waan gaarii irra jirta namana shamarran yeroo ammaa kana durbummaa malee akkatti heerumaa irra jirti. Nama akka keetti kana barkanin baay'ee jaalladha. Bootoo yaada isaa hin zimna biloo kilkii. Nama akka keetti kana barbaadama nama waan akkanaa irratti nama jajjabeessu. Wayne anta yaamnal sharariit wallahi anta nafar dool kabiir. Neetworkii tiyya kukkuttuutti jirti. Irratti nuu cimsi waan akkanaa kana itti nuu cimsi maali hangaarii nafoo uummanni maa hangaarii darbasa? Intala amma ivaantii keessaa baateeti kan hangaarii ol darbuu jirtu. Argaadhuma isii boo isiinuu durbummaan qabdu sagaleettuu hin beeksifti. Sagaleedhaan hin beekan shamarran durbummaa qabdu sagaleen isii. Gaafas jettee dubbattu irraa bareeda akkasiin durbummaa qabdu sagaleedhaan hubachuu dandeessa beekee. Jabaadhu waan kanarratti gadi qabii xiinxaluma kee itti fufii namoonni yeroo ati seentu sheer godhuu qaban hundi isaaniitu warri aadii kee jala jiran warra sheer hin goone aadii kee jala akka baaftu abdii guddaan sirraa qabu. Bakka atis na gargaarii ajaja kan koo kana akka uummanni hojiirra oolchuu barumsa cimaadha. Waa'ee durbummaa kanarratti uummanni waa'ee muuxannoo cimaa fudhachuu qaba. Isaa immoo barumsa koo mallee eegalle sheer waliif godhaa. Barri qabilee jarri dhagaan jiran hundi.
namarri durbummaa hin qabnellee nu afoo dhaabachuudhaan akka nu deeggaran isaanillee laalleetiniin namuma durbummaa hin qabnetti kennina rakkoon tokkollee hin jiru. Wallahi warri durbummaa hin qabnellee abshira Dr. Abduseen fala barbaadanii waan cimaa tokko akka isaan isiniif godhan gaafii durbummaa jechuun makiinaa kiyya bira ga'een jira kalaas galatoomi affeeruu keeti. Ayyee galatoomi. Mee namni waahii amma yoo naattafu kan ibatifamu soba tokko malee namni kanarraa hubannoo qabu yoo jiraate evaantii ergadhaa dhiirri sheer godhaa gaadda haasaa cimaatti galuufan deemaa jira. Namni kana deebisi hamma yoona shamarranillee dhiirrillee deebisuu hin dandeenye durbummaa jechuun maali jennaan namumti deebisu dhabamuun baay'ee nama gaddisiisa. Wayni ammuxaa waan jala jiraataniin baalagee warri jedhanu. Mabraatii miti wantichi dudubba kooti. Amma namni baay'ee waa gaafii kana irratti hirmaatee deebisaa jira. warra hin qabne wallahi durbumma riip Allah yil'anhu wallahi Allah yil'anaka yaa durbumma nama baay'ee wal ficcisiifte. Allah yil'anaka yaa durbumma wallahi anta la anta yal'anaka yaa durbumma. Rabbiin si haa xaragu malee lafa kanarraa silaa hin jirtu. Ala namni waa'ee maqaasaa dha'ee barumsa sin barsiisuuf malee nuti qabdanii jennee sin hin gaafanne maaf maraat. Wallahi yaa durbumma anta yil'anaka durbummaan kun lafarraa balleeffamuu qaba bakka erga ummata baay'ee dallansiise. Wayyoo durbummaa awun ilaasiin kun hin qabdu. Ishi galaa guutaa hin qabdu. Daraartuu yoo wallaggaa lijiin hin qabdu. Simboon hin qabdu. Nama meeqatu hin qabu. Namni meeqa durbummaan qabu nama shan argeera kan durbummaan qabne ishee. Ofiin boontuun talaa hin qabdu. Wayyoo nama jaha. Kanarraa kan barumsa cimaa babbaratanii kaata waa'ee durbummaarraa kottaa isin hin barsiifnaa bareechinee gadi fageenyaan isin barsiisuu qabna jechuudha waa'ee kanaan. Assalaamu alaikum yaa ahlal Fatiha. Hello. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أختي. قالت ما رزفته. أنت كويس؟ وات؟ من؟ ما جتي؟ barumsa addaa wahii gaafiif deebii wal gaafachuu jirra. Gaafii keenya siif jalqabuuf siif mijataa? No problem. لكن أنقبوش تقولي له. Okay, በቃ አሁን ወደ ጥያቄያችን ልንገባ ነው። ተዘጋጀሽ? ዝግጁ ነኝ። ዝግጁ ነኝ አባቴ። Okay. Durbummaa jechuun kun maali meenuuf deebisi? Durbummaa jechuun kana uummata barsiisuudhaaf qophii xumurree irratti hojjetaa jirra waan ta'eef mata duree kan keenya irraa durbummaa jedha. Durbummaa jechuun maal jechuudha? Durbummaa jechuun jaalala miti ree. Durbummaa jechuun maaliif durbummaa ማለት ammas akkan ittiin beekutti akka aan itti beekutti durbummaa jechuun bakka ክብር qabachuuf ክብር የሴት ልጅ ክብር ማለት ነው ድንግል ማለት የሴት ልጅ ክብር ማለት ነው ድንግል ማለት durbummaa jechaan sana namni kan durbummaa kan jedhamu kun waan akkamiiti yookiin durbummaa jechuun maal inni? Okay ani mbeeku sorry ani alaqaf mbeek ማለት አይቼ mbeek ነኝ ወይኔ ፈጣሪ ትግስቱን ስጠኝ ሸመረኝ አብርሲያ ተረጋ ኖ ፈጣሪ ይነሳብኛል አንዴ አይደለም ማለት ረጋ ብል እንጂ ማናቅ ሰው እኮ አለ ማለት namni hinbeeni takkanii jira beektaa namni hinbeeni takkanii jira namni waan kanaa takka mudateellee hinbeenne ni jira beektee wayyo bakka ne
አይደለም ረጋበል ረጋ ማለት ያስፈልጋል እንዴት እኔ ድንግል አላቅም ትያለሽ ድንግል ማለት ምን እና ማለት ነው አይቼ አላቅማ ማለት ይሄን ነገር አድርጌ ማላቅም አይቼ ስለማላቅ ድንግል ማለት የሰው ልጅ ክብር እንደሆነ ነው ማቀው ገባ እንጂ ድንግል ማለት ይሄን መስላል ቀይ ነው ነጭ እንጂ ድንግል ማለት እንደዚህ ብያስባለሁኝ እኔ ብሎክ ነው ማረጋቸው በሜሴንጀር የምትደውሉብኝ ብሎክ ነው ማረጋቸው አሁን እኛ ትምህርት ላይ ነን namni gaafii kana deebise badhaasa Dr. Abdussee biraa qaba yeroo hunda dhufee ivaantii godhamee barumsa barsiisuu danda'a ginanchi ግማሽ ነጥብ አግኝተሻል ሙሉ አላገኘሽም ማለት ነው ለምንድነው ለምሳሌ ሙሉ ማላገኘው ምክንያቱ ምንድነው ለምን እንደተጠቃለሽ ግማሽ ነጥብ ኦኬ እሺ ማለት ነው ከደይታ ግማሽ ኦኬ እሺ ናትሄሚሜ የሴት ክብር ስላልሽ ብቻ አዎ ድንግል ማለት የሴት ክብር ነው ሀበጀ ሸመረኔት ገሩ አቲ ወለራ ባክ ልበቹ ዋን ሶዳቴፍ ግማሺ እራስ ያምብሴተን ሲተና ናና እምቤክኒካ ሶምቤከቲ በረቱ ከን ጣጣ የለኝም እኮ እስኒን ዱበዳ ቤት አው ሶምቤክ ኒን ዱበዳ ማለት ስለማላቅ እኮ ነው የነገርኩ ያለ ለምሳሌ ማለት ነው ድንግል ጀቻን ጉራቸው መዋዲ ወን አንጭት ሂምቤኩ አርጌዋን ሂምቤይነፍ ኦኪኒ ሞቱ ዳወራወዴዋን ሂምቤይነፍን ሲጋፍቹት ዝራገሩ ክብር ስላለ ክብሪ ዋን ቴፊሞ ሲኢፕሱ እንደንዳ ዳራትኮ ዱርማ ቀባቴ ክብሪ ati ቆይ አካጃይባት ዋና ከሲ ጎዴ አብዱስ ወዲቢ አረ ማሻወዳም ማላስ ከሰኮ ግልጽነት ማውራት ነው እንጂ እኮ ሻወድ ምናምን እኮ አያስፈልግም ግልጽነት እኮ ነው ያወራው ያከን ከቲነር ግን ያል ማለት ከነሪያክ ያከም እንዴ ቢያንስ እኮ ቢያንስ እድሜሽ ቢያንስ በቃ በትንሹ 32 አመት ከሆንሽ እንዴት እስከ ዛሬ አንቺ ድንግል አላየሽም ምን እንደሚመስል 32 አባቴ ያው ደግሞ ስተት ነው 32 ድንግል ያለሽ አራለው 32 አረ አባቴ ገና ነኝ ያለው በትንሹ ተመትሽ ነው ቆይ እድሜሽ የሴት ልጅ እድሜና የወንድ ልጅ ደሞዝ አይጠየቅም ይባላል ግን ይቅርታ ጣጣ የለውም ወላሂ ምንም የለውም አረ ምንም ጀለሲ ምንም ጣጣ የለውም ደምጅም ምን አስደብቀኝ ሲጀመር ማለት ነው አረ ድብቅ አያስፈልግም ሲጀመር 20 አመቴ ነኝ ወላሂ አልአዚም 20 ነሽ እኔ አሁን 27 አመቴ ነው በ7 አመት ታላቅሽ ነኝ ማለት እኮ ነው አይገርምላችሁ ምን ይገርማል ምንም አይደለም ወይኔ በእናትሽ በጣም ተናደድኩ በጣም ወይኔ ለምንድነው የምትናደረው ንገረኝ እስኪ የሚያስናደድ ነገር አለ እንዴ ምንድነው ችግሩ ምንድነው እስኪ ግልጽ አድርገህ ንገረኝ ፌስቡክ ታናሽ አለ ብዬ ስለማሳት ማላስብ አንቺ ዛሬ መተሽ እኔ ታናሽክ ነኝ ስትኝ አይሰማኝም እኔ ወንድ ልጅ እንደዚህ በፌስቡክ ይሄ 567 ያለኝ እኔ ታናሽክ ነኝ ስትኝ ትንሽ አይሰማችም እኔ እኮ ከፌስቡክ እኔ ነኝ ትንሹ ወይኔ በስ የተደበርኩ አረል ስማኝ እኔ እኮ ከውስጥ ሰላም ብዬህ ነበር እኮ ባለፈው ዝም አልከኝ እንጂ ከውስጥ በሜሴንጀር ሰላም ብዬህ ነበር ዝም አልከኝ ደግሞ አንዲ ሰው ኢንቫይት አድርገም ማላቅም አንተ ብቻ ነኝ ያደረኩት ማለት ነው ግን ይሄ ነገር ግልጽ ብታደርገኝ ደስ ይለኛል ገባ ድንግሉ መስላል መልስልሻለሁ ጣጣ ያለው እኔ በሜሴንጀር ከሰው ጋር ስለማላወራ አልገባም ታውቃለሽ አሁን ግን ላንቺ እንደው ግን ቀይ ነው ጥቁር ነው አይተ ከሆነ ማለት ነው አይተ ከሆነ ቀይ ነው ጥቁር ነው ቢጫ ነው ምን አይነት ነው ድንግል ማለት አይተ ከሆነ ማለት ነው ጥያቄውን በኋላ ላይ ነው ምን መልስላችሁ ኮሜንት ስር ጠብቁን ሼር አድርጉ ድንግል ምን እንደሚመስል ወይዮ አሁን አንተ ድንግል ነኝ እያልክ እንዳይሆን ብቻ እኔ ድንግል ነኝ እንዴ እኔ እስከዛሬ እና ድንግል ከሆንክ እንዴት ታውቃለህ ታዲያ እኔ ከሆንክ እንዴት ተመራመርኩ እኮ በእናትሽ በጣም ተመራማሪ አልበላም አልጠጣም ብዬ ማለት ነው ስለ ድንግል ነው ሁሌ የማጣራ ድንግል ምን አይነት ናት በህልም ይመጣብኛል ጉራ ብቻ አንዱን ፋንት እንዴ እኔ ይሰማኛል እኮ እንደዛ አይተም አታቆም ዝም ብለህ ለምታወራለህ ታዲያ አንተ ራሱ እኮ አታቆም አሁን እኔ ወንዶችን ኢንቫይት ላደርገው ነው ዝም ብለሽ ስሚ ወንዶች
ኦኬ ድንግል ምን እንደሚመስል ያዩት ይመልሱልን። እኛ አላየንም። እኔ ድንግል ነኝ ግን እኔ የሰው አይቻለሁ። በእናትህ ኦኬ አይተሃል አይደል? ካወቅህ ታዲያ ለምን አትናገርም? ሲጀመር ካወቅህ ለምን አትናገርም? ላ እሺ አልናገርም እንዴ? ካወቅህ ለምን ለምን የምናገረው? ከባድ እኮ ነው ድንግል ማለት። ከባድነቱ ምንድን ነው? ግልጽነት ነው። ግልጽነት ነው የፈለኩት እኔ። አሁን ምሳሌ በጣም ከባድ ነው። ወየው እኔ እኮ ድንግል ማለት ባደርገው ማለት ነው ባደርገው ማለት ነው አሁን ዚና ባደርገው ማለት ነው ድንግል ማለት ባወቀው ወላሂ እናገራለሁ። ይሄን ይመስላል፣ ቀይ ነው፣ ጥቁር ነው፣ ትልቅ ነው፣ ትንሽ ነው ብዬ እናገር ነበረ። ግን ምን ላደርገው አላቅም። በእውነት አላቅም። ምንነቱንም አላቅም። ግን ኦኬ የሆነች ሴት ልጅ ልጅ መልሳለሁ። አልፈራም ኦኬ አልፈራም በቃ ደፋር ጮማ ይበላል ብላለች። ላስገባት እስቲ ድርቡማ በቃ ዋና ስማ ከፈክቱ መንዴቢሳ ሶዳቶ ኩማሊ ጀዳ ጅርቲ ፈጣሪ ትግስቱን ስጠኝ ግን ደጎንጎርቴ ጉራቻ ኦኬ ዮኪን ዳለት ትግስቱ ዱፋት ተኤ ማለም ቤከ ያ ረቢ ወይኔ አብስቱ ቆይ ጠፋችብኝ በርቺ ሰመነ እንዴቢስ ዳ ጅር ana bisee waggaa 27 akkam shamarran tokko quxisuu keetiin aan jetti feesbuukii irraa bar annama quxisuu tokko faarratti nuuf ilaalaan አሁን አብዲ ሙክታር ታላቄ ነው 33 ዓመቱ ነው በቀላሉ ግን ወይኔ ሴቶች ተበለው ሜኤኙን ዲሪ ኢቫንቲ ኤርገቲ ያስረቲ ኑፍ ዴቢሱ ደንደው እስቲ ሌላ እስቲ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ስለ ድንግል ነው ዛሬ ካንቲ ኢትዮጵያ አንተ ሰውዬ በእውነት በጣም አናደድከኝ እንዴ ዶክተር ሙሴ ነኝ እኮ ሼር ወረበል ካባት በዳ ሱካርነት ካሳ ጅር ሼር ጎድ ጋፈን ሲንጀ ህንጎቱ ታናን ሁንደኬ ብሎክ ይስጎድ አከማት ያመውና ሼር ጎድ ጀናንን ጎድ ንቀት ነው ድፍረት አን ነማ ድበሸን ረቲ ነማ ድበሸን ደበላ ግዴ ቶክ ሼር ጎድ ሚሴንጀራ ነማ ኩደን ኩደን ይፈር ወይኑ ጡልኝ አዋ በሩምሰ ኛድሉ ጎዴ በሩምሰ ጭማለ ሲንበርሲቱ ጅራን ሲንገሩ ሼር እንጎድ ወይኔ አብዲስ ጆሊ ከለ ማልኒ ዲጎዳን ጆል ነማ በሩምሰ በረቹን በርባን amma gurbaan fuad shafi jedhan tun ergee fi waa'ee durbummaa kana inni namni gaafate jechuu malee deebii wayii hin ያውናንች ልጅማ አትንኳ 20 ዓመቴ ነው ያለች ነው ወጋ ዲግደማ ጀዳ ጀርቲ አነዳ ሁንደ ኬሰንዩ ድርቡማ ዋነ ከፈካቱ አማ አብዲ ባሌ ከነ ድርቡማ አርጌ ጅራ ጀዳ ጅራ ዋነ ከፈካቱ ነው ፈዲብስ ወሬ አርጊተን ኮታ ሶበ tokko malee garuu an doktorri xiinxaleetan dubbiin keessa yoo dhugaate badhaasa siniif kennu kanin in sodaataa jirtu jechuudha namni hundinuu ergattanii kaatanii wallahi hunda keessa nuuf hin galchaan garuu an waanin ijaan qoradhee irra gahee waa meeqa arge sobsobdanii akka nama argeetti deebisnaan badhaasa kana hin qabdani keessa ijoolleen baay'een koomentii kana jalatti illee abdussi ati maaliif miishiin jara deemtee salaamataa keenya nuuf hin deebisne ni boontaa kan jettan baay'ee keessan hin argaa doktor abdusseen miishiin jara torbii keessaa qanii tokko yoo seenan seenu kanaafiyyuu gidee tokko salaamataa ottuu isiniin deebisin turu waan ta'eef maalesh iitu wandimmochi በጣም ስለምወዳችሁ ወይኔ nama 500 ani isatin amma yoona sharing goone na arsabar misra evanti si ergu እሺ የኔ ኬክ ቤት ሸመረናማ አን የሮላሉ nama durbummaa qabdu ani evanti irratti baasee ilaaluun barbaadan wallahi mee namni feesbuukii kanarraa yoo namni afur kan durbummaa qabu argame feesbuukii hoo jala an waan hin qabu makiinaa ta'uu qabeenya koo hunda isinii mallatteessee isinin fuudha isin qofittiin durbummaa qabaachuu keessan ofitti amanaa namni feesbuukii hoo jala jiru nama afur qofan barbaada nama durbummaa qabu mee nan qaba jettee yoo ati ofitti amante makiinaa kootis waan jiru mana koollee maqaa kan koo intini jedheetan hunda keessanii isin fuudha jechuudha
jabaadhaa kottaa warra durbummaa qabdan yoo Dooktor Abduseen qabeenya isaa hunda gurguree na haa fuudhu jettan. Garuu sobdanii jechuudha utuu hin qabaatiin qaba jettanii qabeenya kan hunda na gurgursiifnaan waliif teenya nuti. Ba'uudhaan aliffaattaa jechuudha. Lafarraan isin dhabamsiisan jedhe bara. Lafa kanarraa warri durbummaa qabdan kottaa meeqa carraa nama afur hin barbaada. Soba otuu sobiin kakattanii natti muu keessanii durbummaa qabaachuuf dhabuu keessan. Sheer godhi waan cimaa jiraatiin jedhaara bara waa'ee durbummaa kanarratti waan cimaa dubbatamu jira. Ijoolleen affeeramtee dhiirris affeeramee durbummaan kun waan akkamii maal akka ta'e namni argitanii beeytanu. Dhuftanii asirratti barumsa otuu waa tokko qaanyii hin qabne wal barsiisuudha jechuudha. Nuti barumsarra jirra garuu muxawwaan daraq muxawwaa'och ማለት ነው astaghfirullah subhana wa ta'ala kullu akkasin jedhina nu barumsa wal barsiisaarra. Barumsa jechuun durbummaa jechuun kun maali gaafiin kun intalli amma kabaja jechuudha jettee irraa deebisteetti hunda deebisuu baattus. Kanaafuyyuu otuu siin guutuu deebistee deebiin keessan hin deebi'a sana booda barumsa keenyatti fufa ture. Hin deebisne intalli gaarii deemte malee waan bira haasaa. Barumsi kun isin darbeera taanaan dhimee keessan irraa waggaa lama qannasuu wayya jechuudha. Dhugaan isin hin jira. Ka'idimiyaachuu huleetti hamat biqannes ይቻላል ይሄ ትምህርት ከሚያመልጣችሁ ሼር አድርጉ። እንቀውሲናስን barumsa ciccimaa akka Dooktor Abdishee kanatti. Abdii Geetaachoo baga nagayaan dhuftee gurraacha gaara cilaaloo. Ani ijoolleen ergattee kaate gaafa isin dhiiftee baatu baay'ee na haasa'an. Kun durbummaa jechuun akkamii maal jechuudha? Shamarraniif moo maal fayyada? Yoo durbummaan sun jiraate waan akkamii argatti shamarran kan jedhu isinirraa gaafannee yoo isin dogongortan isin barsiifnaadhaaf isin garuu hin baqattanii dhuftanii abdusee. Shurrubbee qoy isin galchaa yoo ijoolleen diddeef. Durbaa erginaan sodaataa jirti kaasuu. Gurbaa shurrubbee kanan galcha innaan immoo ivaantiin argatu lakkoofsa tokko barreessaa boo. ምን አይነት ናቸው በፈጣሪ ሼር ጎዳን ስኒን ጀዳ በር ወላሂ ነው የማት ቦክሴን ያላየ ምክሬን አይሰማም ቦክሴን ያላየ ማለት ነው ምክር ወይኔ ሸበቃም ቢያለኝ ሸበቃን ዲራ በኦፊን ከዲፊ ጉጀም ወዲያ ቪዲዮ ላላታ ይራገ አሶ ትረኮን ጋዋ والله ليه ما جرى كنو نما تبجاو ما يترجع ويني شبكة أنا تدين وي سراجو ما شبكة كده تو آتمو شبكة مو وي سراتي شوفا إنساني شوفا سايو أسيو نافدان جرو نا 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 سربا ساتو كوباني من سربا galaana gaaromsa addisiin qabdu yaa obsake yaa rabbi muxawwaa gogaana jalan fidinga yaa obsake amma waahi barumsa durbummaatti jira nun jeeqina nuti durbummaan maal akka ta'e wal barsiisaa jirra gaaffii wal gaafataa jirra barri cufis nama kanatti naasir bummoon fuudhaan nama kanatti abdusee faarsee kootu yaa abduseeti kookoommee naanne abdusee jigaari feesaa naannane nama kanatti yeroo gara fideenyaa jechuudha. Ayeesni barsiisa jechuudha. Guddaa akka yeroo gubadu jechuudha. Wallahi guddaa. Riippoortii guruupiin itti gorsheef nama qaba. yaa jigaa rifee sheer godhaa shabaqaa badee deebi'aa rabannaa taate. Annama dhufe ajalatti hin kolfinaa hin dhufinaa na jala warri qanii muxawwaa taatanii gisee namni qoosaa taphachuu barbaade dhuftanii. Abdus yarrammu maal taate maal jettan na bidan dhufinaan bannaa taachuu andaan kan fataa libalibbat
gaafii wal gaafannee barumsa gizee hunda bakka poolitikaadhaan waa'ee siyaasaa waa'ee rakkinaa sobne mataa of dhukkubsuu dadhabne bara. Andaandee fataa ማለት አለብን ሸመረን keenyas fataa gochuu qabna. Mana madaamii keessatti nu jalaa rakkataaru. Waa'ee durbummaa kana haasofsiifnee taphachiifnee ofirraa haburraa qanu maal aboo an argee beeka hin himu malee soba sobdi akka waan durbummaa argite beektu sodaattu. Bannaataa fataa baluu gizee hunda of hin cinqinaa muxawwaa goggaasuuf hin godhinaa. እኛ ፈታ ማለት እንፈልጋለን። ዶክተር አብዱሴ አንዳንድ ቀን ቁም ነገር ያወራሉ፣ አንዳንድ ቀን ሰው ማሳቅ ይፈልጋሉ። ነመጎመቺሱ ኮልፊሲሱ በርባዱ ካልተመቻችሁ ውጡልኝ ከፌስቡክ ስር። እኔ ከሌላ ሰው ጋር መኖር ነው የምፈልገው። ሲገል ጀጋ እንጅራሪ ፌሳ አብዱሴ ጂጋሪ ፌሳ ብላ የምትዘፍንልኝ ቺ ካለች እኔ ያገባታለሁ። በእውነት namni akkasitti sagalee ajaa'ibaan Dr. Abduseef sirbu yoo jiraate qabeenya koo makiinaallee waa hunda farrameef hin fuudha. Harrimmeellee agabaatallee. Indi Abdusee jigaari feesa caccabsee onnee na waade ምናምን ብላ የምትዘፍንልኝ ቺ ካለች እኔ አገባታለሁ። ምንድን ነው ነው አነሳ ይጠጣ የሚጠጣ ነው። አንቺ አትፍሪ፣ ድምፅሽን ዝቅ አድርገሽ bishaan sa'oo bakka keessaa fuudhii kan himan kadhaan amma waan nyaataa ivaantiitiin goona innaan diddanii sodaatanii amma wanti dhaamsa cimaa isiniif dhaamu Dr. Abduseen gizee hunda cinqii haasa'uun dadhabaniiru. Rakkina suudii keessatti akkana ta'e har'a maaloodha biyyatti doktora biyya kana ta'edhaan mataa of dhukkubsuu isinis cinquun dadhabanii gidee tokko tokko akka duriitti. Dur baay'een isin taphachiisaa isinii wajjin hin qoosaa waan barbaachisaa ta'e isin bohaarsaan ture. Gin isin amma erga siyaasa jammarre isin irraa banneen naanna yaaddaniittu. Sheer godha. Saidoo si galchaan jira qoy. Yoo shabaate seen anaanasii nyaataa jira. Sheer godhin ga'e. An sheerin godhan utuu anammoo waan jarne jala ta'an uffana wallaale dhiiras shamarranis. أشهد أن لا إله مسارات هو البيت. Halo, نعم. dokter. بي Halo. إني بلا جلسي هنيان نبنات أنا نسي. Bilafia, bilafia. نيا دا تمران كم جتة نانسي سنسي مال كم دمي واي مالي راي. Wanni ani qabu beeyte waa'ee makiyyaa waa'ee namaati miti. Mee dubbadhugaa. Mucayyoon takka dubrummaa qabaa naan jettee natti kakataa jirti. Amanee haa fuudhu haa dhiisu. Mee akkam waa'ee kanarratti maal jetta doktoraati? Okay. Mucaa qaamaan argiteetta moo silkumaan iyyuu haasofsiifte? Hello. Sabaqaan kee baay'ee rakkisaadha. Waa'ee dhimma naannoo irratti dubbachuu qabna ture. Mujaahida Gaaroo bulookii godhamuudhaaf bituu sissi hafee namni ajjala deeme jechuudha. Muuxawwaawwanni warri sheekonni gurguddaa yoo ajjala jiraattan hin daawwatinaa viidiyoon addaa kan xabaati kan qoosaati. ቁም ነገር በምናወራበት ጊዜ እንጋብዛቸዋለን ማለት ነው። ወራ ጠበ ጃለቱ ቆፋሪ እንዱፊና ኡስታዞኒ ወሪ ሸመረን ቁርአና ከነ ቀቀራተ ነው ጅርቱ ምቲ ሙጠዋን ጅለ እንዱፊና ከነ ያራ
Faxaari tigistuu si taata. Jettee abdinu. Wuy wuy wuy. Huh? 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 Nama dhibba jahan nu ilaalaa jira amma sheer godhaa. Jabaadhaati sheer godhaa. Anaanasii nyaanne kaane baay'ee namatti tola. Bismillaa jennee nyaanne bannaa taachuu dassa illee. Dhaggabku na quubsee yoo harka nama barakaa qabu irraa nyaadhe. Guddadhoo Allah. Ilmoon kee siif ergamtu. Ilmoon kee siin ergaminee iyyuu namni biraa siif ilmoon kee si wajjin hirkattee teessu. Sarraati nyaasiif ergamu. Araboonni dhufe siif ergamu warri madaamiin ammaati bira hojjetu. Ulfaadhu Dooktor Abdusee Dhaafaan Aanasiif itti asitti kennite. Jireenyi kee bara baraan gammachuu waanjoon rakkinaa sirraa cabeera. Hafuurri qulqulluun sitti nammee irraa kaase. Milkaa'i. Allahumma salli. Ol ka'i gaa ba'i. Midhaa fi galatoomaa irvaayintii isiniif godhaan jira. Abdusee koo sila sitti himeera. Na fodhootii badisiin jedheera. Amma oduu keenyatti quufanneera. Alhamdulillah quufnee jirra amma. Daddab min aynati nu bafataare. Amma kanaaf waa'ee durbummaa kanas isinii wajjin haasofnee jirra. An amma waa'ee biraa dhiisaa waa'ee rifeensa kootiif hareeda koo kana dhaqee murachuutti ni galaama jechuudha. Kanaaf taayitii naa kennaa isinirraan deema argana jibbitanii. Mee namni Abdusee jaallattu yeroo kana onnee ol darbii diina garaa gubu. Kan immoo Abduseen nurraa haa ba'u nu dabbareera jettu saangaarii ol darbii sirraan deema. Kan dhaqe hareeda kee kana ofirraa murii, mataa normaanii ofirraa murii, kan immoo Abduseen rifeensa kee muriniiti guddisi jettee jettus barreessi koomentii jala. Bakka aftaayitii keessan ilaallee irraa baana jechuudha. Bataam namuu addaa jechuudha. Isin na jibbitanus an baay'een isin jaalladha. Cuggaarraa inni akka kulaalite bataam namuu addaa jechuudha. Dandee ምንድን ነው የምትሉኝ? ሶታ Abduseen fiduudhaan nani koo na 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 nani. Ay ijoolleen dhiiraa zafanni durbummaa gaafatanuu miti manaamin jettanii of hin gowwoomsinaa dhugaan isiniin jedha. Maaliif beektu nuti amma doktora akka taanetti waa'ee durbummaa kana isin barsiisuun keenya akka isin hin shawwadamneef warri dhiiraas warri shamarraniis durbummaan maal akka ta'e yoo isin barsiifne itti badhaafamuu hootuu hin taane sawaaba waaqayyotu nuu kaffala jenneeti. Haadha fi odaa rifeensa. Daraartuu kanan galcha jennaan sodaatu. Barumsota adda addaa nuuf dabarsitu jennee yaadaa turre. Ana wasaalan biki yaa. Sagaleen ni dhageessaa?
Assalamualaikum ke cakait ya afaan Oromoo dubbadhuuti gaaffii kennu galma. Assalamu alaikum yoon sin jedhe wa alaikum assalam wa rahmatullahi taami. Hin jedhu maaliif hin jedhan Oromoodha. Maal jedhama ishee afaan Oromootiin? Akka mooltanii ijoollee Oromoo jedhaman. Okay, akka mooltaniiniif salaamu alaikum jechuun tokko miti bira. Ani immoo akkanan jedha. Okay, akka ani garuu nagaan sirraa jiraatu siin jedheen jira. Ani immoo akka mooltee dheessi gaafadha akka jalqaba. Dura nagaa utuu nan gaafatin akka moolteetti darbamaa sila joo. Nagaan sirraa jiraatu jedhamee ka'ee nama gaafatama mal. Amma bakka oduun ittiin baay'isiniiti. Ayyee amma maal qabattee dhufte mee barumsa waa'ee Dooktor Abdusee waa'ee durbummaa gaafatan mee yoo dandeesse irraa yaali deebisime. Amma kan barbaadan durbummaan maal jedhaa kan jedhamu immoo maal barbaadan? Durbummaa jechuun kun maa inni shamarraniif maaliif barbaachisaa? Dhiirri immoo durbummaa shamarran irraa maal barbaadu kan jedhu nuuf deebisime yoo dandeesse. Ani kanan si deebisuu barbaadu durbummaan maal akka ta'e qofaadha. Okay, bareechi yuunivarsiitii akka namaa galuutti. Okay, rakkoon hin jiru. Durbummaan dubartiin akka dhiira faana jechuudha wal quunnamtii saalaa irraa wanni tokko kan ittiin beekamu durbummaadha. Wayirraa dubbisaa jirta moo kitaaba irraa? Durbummaan kun immoo dubara qofa osoo hin taane kan inni ilaallatu jechuudha. Warra dhiirotaa ni ilaallata beektee akka yaada dhuunfaatti malee jechuudha kan nama durbummaan shamarran qofaaf kan jedhamu. Akka yaada nama dhuunfaatti malee akka yaada saayinsistii tokkotti jechuudha durbummaan dhiiraafis shamarraniif ni jira. Dhiiris qaba jechuudha? Eeka dirqamadha kan immoo. Wuy akkamitti beekama reekan dhiiraa? Kan dhiiraa moo? Innaa kan dhiiraa yoo barbaadde boodarra ibsa isaasiin kennaani kana ibsa isaasiin kennu. Okay. Amma kan durbaanuu xumurii gara dhiiraatti waliin darbina kan dhiiraas waliin. Dubartiinis dhiirris jalqaba wal quunnamtii saalaa akka hirraan wanni tokko namni tokko akka uumamaan jirutti jechuudha. Uumama isaatiin akka jiru wal quunnamtii saalaa osoo irraa waliin jira. Namni kun dingilii qabaa yookaas durbummaa jechuun ni danda'ama beektee. Namni tokko immoo gaafa wal quunnamtii saalaa nama biraa waliin deemee raawwatu tokko durbummaa qaba jechuun ni danda'ama. Amma nuti bar durbummaa jechuun maali yookiin maaliif barbaadama jenne malee bar durbummaa jechuun durba ammallee xobbee waa tokkotti bu'amne jechuutti hin beekna bar otuu waa waliin hin raawwatamin. Durbummaan kun maanni siin jedhaa jirra waan akkamiiti jedhaa jirra bar. Durbummaa jechuun durbummaan akkuma uumamaan ta'ee jechuudha. Durbummaan waan kabaja nama tokko yookaas kabaja dubartii tokko jechuudha. Dubartiin tokko kabaja ishee dhiiraa faana wal quunnamtii saalaa irraa wanni taanaan kun mallattoo durbummaati kan inni agarsiisu jechuudha. Amma nuti bar sanan beeknaa durbummattiin sun waan akkamiiti yookiin eessa teessi kabajattiin sun jennee gaafataa jirra bar. Durbummaa jechuun waan akkamiiti gaafa baduu durbummaan kun maal wanti kabajichi sun maal jennee gaafataa jirra. Namni dubartiin durbummaa qabdu tokko sirriitti kabaja qabdi durbummaa ishee gaafa eeggattu dubartiin kun sirriitti kabaja caalu jechuudha dubartiin kun kan isheen qabdu jechuudha. Laa kabajan beekna bar durbummachisu waan akkamiiti jechuun immoo maal fakkaata dubartiin durbummaa qabdu gaafa akkamitti beekamtiidha akkamitti beekamti gaafa yeroo akka isheen durbummaa qabdu moo? Akkamitti beekna gaafa isheen durbummaa qabdu namaa wal quunnamtii gooteetiif hin goone kan. Isa barbaadde taanaan immoo gara laabiraatooriitti nu galchite gaa. Laa jechuun egaa akkamitti barra ammaa xiqqoo kabajaa jechuudha maaloodha jetti mee akkamitti barra hin jedhee bara amma akka baruudha akka doktora tokkotti annan beeka waan ta'eef ati yoo deebifte badhaasa sii kennuudhaaf badhaasa qabxii guutuudhaan yoo deebifte badhaasa cimaa akka feesbuukii kanarratti argatte jechuudha. Eegaa. Inna dubartiin durbummaa qabdu tokko ulfaatina qaamaatiinis ni beekamsiiste dubartiin tokko gaafa isheen durbummaa qabdu ulfaatina qaamaa yookaas immoo deemsa wanta naasharratti illee deemsa ishee irratti illee jechuudha dubartiin tokko gaafa deemtu kan durbummaa qabdu kan durbummaa hin qabne ni beeksisa beektee. Okay, hin ulfaatti
Hin ulfaatti jechuudha Ah, shamarran. Hin ulfaatti moo hin haphatti wanti durbummaa qabdu akka ammati jettee. ara nama ulfaatti maaliif abbatti kan durbummaa qabdu sirriitti ulfaatti beekte. Jechuun miizana irratti moo akkamitti miizana irratti kiiloosii jedhaa jirtaa? Miidhina osoo hin taane istaadhi deemsa irratti jechuudha. Deemsa irratti illee miidhana irratti immoo qaamni namayyuu ni ulfaata. Yaa modiramaan hadha kolfaan abdusee firfir nyaachiftee jirta wallahi gatii gira kasaan baga dhuftee seeti. Inni maal ta'e wanti naadha jechuudha. Guutummaa qaamaa irratti illee ni beeksisa beekte. Qaama irratti illee jechuudha gaafa nama tokko qaama isaa ilaaltu dhiiras haa ta'u shamarran jechuudha. Wanta irratti namni durbummaa qabuuf namni durbummaa hin qabne inni beeksisa beekte. Wayini abdusi ana doktora caalaa jechuudha ati shamarran durbummaa qabdu ni ulfaatti jettee ati narkaa gatuu keeti akkamitti akkas jettaa ati natti dhaga'ama. Ati maal jettee garuu ani akkan kenna geenye. Ati bakka koomintii jalatti na eegi deebii isaa booda argattaa qabxiis boodan isinima warra qabxii argate ammaaf sadarkaa lammaffaarra jirtaa. Sadarkaa lammaffaarra ga'eera jechuudha. Sadarkaa lammaffaarra waan jirtuuf jajjabaadhoo waan kana irratti qoradhuuti kottu. Tokkoffaatti akkan darbu abdiin qaba. Ayyee jajjabaadha. Mee namni sheer godhi addunyaa miila tokkoon dhaabe. Wayini abdusee. Kanas nagayaan tura isin jaallanna ilmaan Oromoo marti keessanuu.